agarsiiftuun fiixee sadarkaa qaroomina ilmaan namaa sirni gadaa erga Oromoon ittiin buluu jalqabee oolee bubbulus rakkoowwan jaarraa muraasaa as saba Oromoo mudateen daddaaqaa fi gatantiraas ta'u as ga'eera. Sirni gadaa waggoota hedduudhaaf uummata Oromoo guutuu gaaddisa tokko jalatti walitti qabuudhaan jireenya hawaasummaa, siyaasaa, dinagdee fi oolee bultii Oromoo marayyuu sirna qajeelchaa fi taliigaa turedha. Oromoon sirna kanaan qajeelfamaa aadaa fi duudhaa isaa walumaa galatti waan jiruuf jireenya isaa keessatti qabu hunda dhalootaa dhalootatti gadaadhaa gadaatti dabarfachaa dabareen walirraa fuudhaa asiin ga'eera. Gosoota Oromoo ciqilee diinaa waggoota 100 olii dandamachuun sirna gadaa isaatti cichuun utubee asiin gahate keessaa tokko kan ta'e Tuulamtichis tibbana kora guddaa qabaachuun alangee seera gadoomaa waliif dabarsuuf jaatanii guddaarra jira. Tuulamni godaanee dirree ulfoo itti gadaan alangee waliif dabarsitu ardaa jilaa dhaka kora jira. Ofiiseeronni tumaa gadaa tuulamaa keessa jiran kunniin maal faadha? Adeemsi isaa maal fakkaata? Sagantaa keenya hundee Oromummaa har'aatiin waan kitaaba sirna gadaa siyaasa Oromoo tuulamaa jedhu kan obbo Alamaayyoo Hayilee bara 2007 barreechan irraa arganne isin biraan geenyaa nu waliin tura. Seera tumaa gadaa tuulamaa fi adeemsa isaa akkuma heera mootummaa saboota tokko tokkoo kamiyyuu hin barreeffamin malee bulchiinsi sirni gadaa seera ittiin bulmaataa ni qaba. Dur osoo seerri gadaa bifa amma qabateen hin tumamin illee Oromoon heera hoodaa fi safuutiin akka bulaa ture ni dubbatama. Haa ta'u malee suutaan hoonni fi safuun gara seera gadaatti akka guddachaa dhufe maanguddoonni ni dubbatu. Akkuma seenaa jalqaba sirna gadaa keessatti ibsine seerri gadaa seera uumamaa yaadota amantii irraa madde jedhamee dubbatama. Seera gadaa osoo hin jedhaminis seera uumamaa yookiin ganamaa yookaan seera walaabuu jedhamee akka waamamaa ture ibsineerra. Seerri Oromoon ittiin bulu yeroo hunda waggoota 8 caffee irratti irra deebi'uun tumuuf itti aggamamu. Yoollee haaraan tumamuu baatan seeronni jiran irra deebi'amanii akka waan haaraa tumamaniitti hawaasaaf labsamu. Haala jiruu fi jireenya hawaasaa waliin seerri dura ture akka wasimatuu fi sirreessuu fi fooyyessuuf miseensonni itti gaafatamummaa kana qaban mirga qabu. Seerri gadaa seera uumaa fi uumamaas qaba. Kana jechuun namaaf, bineeldotaaf, bineensotaaf, biqiltootaaf, biyyaa fi biyyoof seeronni jiru. Adeemsa bulchiinsa sirna gadaa keessatti miseensonni gadaa 5 marsaa marsaadhaan durii jalqabanii seericha waggaa 8 qorachaa akkasumas fooyyessaa seera gadaa amma jiru irratti dabalaa fi gabbisaa geessaniiru. Erga dhimma seera gadaa Oromoo irratti akka waliigalaatti kana jenne gara seera gadaa fi raawwii seera gadaa tuulamaa keessatti jiru haa ilaallu. Seerri gadaa tuulamaas qaama seera gadaa Oromooti. Mata duree kana jalatti seerri gadaa Oromoo tuulamaa maal akka fakkaatu fi seera ittiin bulmaata bulchiinsa gadaa Odaa Nabeetti gaggeeffamuun jijjiirama mul'ataaru ilaalla. Odaan Nabee yeroo dheerarraa qabee giddugala sirna gadaa wiirtuu siyaasaa fi amantaa akka ta'e mata dureewwan armaan duraa keessatti eerreerra. Adeemsa seera tumaa Odaa Nabee hanga tokko yoo ibsine akka armaan gaditti ta'a. Abbootiin gadaa seera tumuuf Odaa Nabeetti walitti qabamuun gumii taa'u. Gumiin kun hojii isaa kan eegalu abbaan gadaa ja'aan galaan erga waaqa kadhatee hirmaattonni yaa'ichaa waaqa dhugeeffatanii booda. Abbaan gadaa ja'aan galaan waaqaaf aarsaa barbaachisu erga kennee Odaa Nabeetti yookaan Odaa Birmajitti irreeffateen booda gumeen achumaan taa'a. Miseensonni seera tuman yoo miseensa roobalee ta'an Odaa Nabeetti irreeffatanii gara Odaa roobalee deemuun achi jalatti gumii gaggeessu. Miseensonni seera tuman horata yookiin duulosu yoo ta'an Odaa Nabee yookiin Odaa Nabee kan Birmajii jalatti irreeffatanii Odaa horataatti yookiin kan duuloo yookaan kan ofiitti socho'anii gumii isaanii gaggeessu. Kunis miseensi 5 Odaa Nabeetti akka Odaa yookiin teessoo ofii qabanii fi kan Birmajii akka Odaa hangafaatti kan ilaalamu ta'uusaa hubanna. Miseensonni gumii seerota duraan turan tokko tokkoon sakatta'anii jabinaa fi laafina isaa erga gadi fageenyaan irratti mari'atanii booda seera tumu. Yeroo seerri tumamu abbaan gadaa bokkuu isaa qabatee
odaa jala fuullee miseensota hundaatti akka mul'atu barcuma lafaa ol ka'aarra margi buufameefii taa'a. Abbaan seeraa isa bira dhaabbachuun namoonni seera armaan dura baheen miidhaman akka iyyata isaanii dhiyeeffatanii fi caffee yookiin gumiin akka irratti dubbataniif haala mijeessa. Hirmaattonni gumichaa karaa abbaa seeraa seerri armaan dura jiru rakkoo hawaasaa keessatti mul'atu fooyyessuu maaliif dadhabe? Gaaffii jedhuuf tokkoon irratti mari'atu. Adeemsa seera tumuu keessatti miseensi kamiyyuu seera mara fooyyessuuf yaalii hin taasisu. Yaa ta'u malee kan rakkina hawaasaa hin hiikne irratti mari'achuun akka fooyya'u yaada dhiyeessuuf mirga qaba. Haaluma kanaan hirmaattonni yaa'ii guyyoota muraasa keessatti yaada waliigalteerra ga'u. Seeronni fooyya'anii fi tumaman sirritti addaan bahuun lallabaaf yookiin labsiif qophaa'u. Seerri tumame garuu kan lallabamu caffee tumaatti malee odaa nabeetti miti. Seeronni gadaa yaa'iin irratti mari'achaa turan kun gara handoolee yookiin caffee basaqaa deemuun galaa keessatti xumura argata. Caffee basaqaattis gumiin taa'ee dhimmoota seera tumaa irratti hafan xumurata. Gumii kana irratti hojiin barbaadamu erga xumuramee booda korma jaarraa qaluun birbirsa fooqatti dhibaafatu. Hirmaattonni seera tumaa kanaas abbaan gadaa tuulamaa waliin dhibaafatu. Eebbaa fi dhibaafannaa odaa nabee kana booda miseensonni gara galaan dongoraatti godaanu. Galaan dongoraa yookiin dhaka kora deemuun seerota ikkee hayichaa yookiin qaalluu kan bakka bu'u yookiin waayuurraa seera waaqaa fi seera lafaa yookaan uumamaa erga fudhatanii booda handooletti seera dhalchuuf aggaamu. Kana booda caffeetti socho'anii malkaa haqaa yookiin basaqa irratti deebi'uun seera tumame ummataaf beeksisu yookaan lallabu. Araddaa jilaa basaqaa irratti hayyoonni gosa gosarraa walitti bahan seerota fooyya'aniif tumaman qoratu. Seerri odaa nabeetti fooyya'ee fi tumamuuf itti aggaamame aadaa fi haala jireenya hawaasichaa waliin deemuusaa erga qulqulleeffataniin booda seerri lallabama. Seerri tumame kun kan lallabamu halkan walakkaa yookiin ganama waca shimbiraa yoo bakkalchi mul'atu ta'uu qaba. Yeroon kun kan filatame miseensonni jeequmsa tokko malee akka caqasan yookiin dhageettiif akka tolu yaadameetii jedhama. Yeroo seerri lallabamu miseensa gadaa aangorra jiru malee miseensi gadaa hafan yookiin kan gadaa isaa hulluuqe hirmaachuuf mirgan qaban. Namoonni Oromoo ta'anii miseensa gadaa kan biraa ta'an akka keessatti hin argamne seerri ni dhorka. Seerri tumames abbaa gadaatti lallabama. Abbaan gadaas yeroo seera lallabu akkas jedhee jalqaba. Seerri kun hin jiguun dhangala'u jechuun waraana harkaa qabuun lafa dongoree dhaaba. Seerri kun seera odaa nabeeti. Seera caffee tumaati jechuun ulfinaa fi kabaja akka qabu sagalee isaa ol kaasee dubbata. Haala kanaan seerota tumaman tokkoon lallabee xumura. Labsii seeraa kana booda abbaan gadaa iddoo kallachi isaa qubate qillisoo yookiin godoo ijaaramte ibidda itti qabsiisee gumiin marti akka gara biyyaa fi gosa ofiitti deebi'an eebban gaggeessa. Seera tumaa odaa nabee fi labsii caffee basaqaa kanaan booda miseensonni gadaa imaanaa yookiin dirqamaa fi itti gaafatamummaa guddaa fudhatanii gara biyya gosa ofiitti deebi'u. Miseensonni gara biyyaa fi gosaatti deebi'anis seera caffeen tume waraabbatanii waan jilaa galaniif gosni isaanii ulfinaan simatu. Hirmaattonni seera tumaas caffee gosaa irratti bahanii seera waraabbatanii deebi'an barsiisu. Ulfinnii fi kabajni seera kanaaf akka kennamuuf jabeessanii barsiisu. Seerri kun yoo labsamu akkuma odaa nabee fi handoodee tumaa irratti taasifame namni tokko gama tokkoon yookiin gamaa gamas ijaajuun dubbatu. Kottuu dhufee jedhanii alangaa roobii xaaxessuun seera ummataaf ibsu. Kan seera dubbatu dura kottu jedha. Kan jalaa qabus dhufe jedha. Kanaa booda namtichi seera himu yoo dubbatu inni jalaa qabu sun sii galeeffan jedha jechuun deebii kennaaf. Manguddoonni adeemsa seera lallabaa beekan labsii dubbatamu akka fakkeenyatti nuuf ibsaniiru. Waaqni ulfaadha sii galeeffan jedhe, lafti ulfaadha sii galeeffan jedhe, abbaan ulfaadha sii galeeffan jedhe, haati ulfaadha sii galeeffan jedha, malkaan hawaas ulfaadha sii galeeffan jedha, odaan nabee ulfaadha sii galeeffan jedhe jechuun hanga xumuraatti itti fufuu yoo barbaadames maaliif akka ulfaa ta'e hiika isaa kenna. Rakkoo yoo jiraate qabbe jedha. Achirratti dhaabuun hiika yookiin ibsa gahaa erga argateen booda itti fufa. Kun seerri akkamitti akka tumamu kan ibsu yoo ta'u, seerri gadaa tumamu yeroo baay'ee maal akka of keessatti hammatu yoo ilaalle immoo kan armaan gadii kana fakkaata.
seerota gadaa tuulamaa keessatti hammataman tokko tokko. Seera gadaa yookiin luboomaa, seera buttaa, seera gumaa, seera dhaalaa, seera rakoo, seera guddisaa, seera medhichaa, seera moggaasaa, seera horaa, seera caffee, seera loonii, seera dubartii, seera gaa'ilaa, seera daa'immanii, seera qaalluu, seera waaqaa, seera lafaa, seera abbaa, seera haadhaa, seera kallachaa, seera biqiltuu, seera seerota ikkee, seera yakkaa, seera bineensaa, seera fardaa, seera faajii Oromoo, seera boojuu booji'uu fi seeronni kana fakkaatan biroo hiika isaanii waliin jiru. Seerota asitti eeraman kana malee seeronni biraallee ni jiru. Seeronni kunniin fuulduratti kan addaan baafatamanii fi qorannoon gadi fageenya irratti gaggeeffamuu qabu ta'uu qabu. Seera baasuu fi seera raawwachiisuu. Gadaa keessatti qaamni seera baasu miseensa gadaa, miseensa sadarkaa gadaa ofii kan xumuree fi kan xumuruuf waggaan 2 isaafedha. Miseensi kunis akka miseensa qaraatti guutuu ta'ee seenu umurii qorannoo waggaa 46 irratti ta'uu danda'a. Kanarraa ka'uun seera gadaan tumuu kan danda'u ga'eessota umurii giddugalaa qabatee ta'uu mul'isa. Haaluma kanaan seerri kan ba'u luba gadaa tokkoon ta'ee kan lallabamu caffee tumaarratti jechuudha. Garuu seera haaraa tumame kan hojiirra oolchuu miseensa gadaa isa itti aanudha. Seera tumaa kanarratti abbaa seeraa namni ta'ullee miseensa kana keessatti akka hin argamne ta'ee miseensa jaarraa sanii qofatu lallaba irratti argama. Seera miseensi tokko tume miseensi gadaa kan itti aanuu ittiin biyya bulcha. Sababa kanaaf marii seera gadaa gaggeeffamu irratti miseensonni doorii akka hordofan seerri ni eeyyamaaf. Abbootii gadaa waliin ta'uun muuxannoo fudhachuufis mirga qabu. Haa ta'u malee yeroo labsii seera gadaa warri doorii abbootii ofiirraa barumsa fudhatu malee hirmaachuu hin danda'an. Kanaaf yeroo ilmi seera gadaa raawwachiisu abbaan yookiin gorsi biraan dhabamu. Waggaa 8 boodas gaafa ilmi buttaa qalee abbaan gadaamoojjii ta'uun rifeensa akka buufatu taasifama ture. Bifuma kanaan beelban seera muudanaaf tumee yoo dabarsu muudanni kilooleen dabaree isaa biifoleef kenna. Biifoleen michilleef michilleen dabaree isaa beelbaaf tumee dabarsa. Kun marsaa gadaa tokko yookiin waggoota 40 xumuraa jechuudha. Seera miseensi duraa tumee kenne kana miseensi dhufu hojiirra oolchuu isaa kan madaalu gumii madaallii ni qaba. Kunis ceephoo fi gorsa guddaan kan madaalamu ta'ee walitti dhufeenyaa fi ulfina gadaa keessatti walaannan seera qaban kan mul'isudha. Bifuma kanaan warri seera baasu gadaa duraa yookaan miseensa duraan gadaatti seeni ta'ee kan seera raawwachiisu miseensa baallii fudhatu jechuudha. Seerri bahee gara abbaa gadaa itti aanutti akka dabru taasifama. Kanaaf seera hojiirra oolchuuf gara miseensa dhufuutti itti gaafatamummaa kan fudhatu abbaa gadaa jaarrati. Seerri tumame sirnaan labsamee hawaasa bira ga'uu qaba. Hawaasichi seera tumame sirriitti hubate taanaan seera bulchiinsa bara gadaa sanaa bare jechuudha. Adeemsa bulchiinsaa fi hojiirra oolmaa seera irratti murtii adabbii namoota biyyaa baasuu yookaan ajjechaa murteessuu qofa osoo hin ta'in bifa gorsaa fi ceebboon itti kennamuun hawaasichi akka gocha isaa hubatee of eeggannoon jiraatuu fi hojii nama yakkamaa tokkollee fakkeenya fudhachuun ibsuun ni danda'ama. Akkaataan waliin jireenya hawaasichaa fi gochaaleen akkasii kunniin bulchiinsi sirna gadaa faaraan akka milkaa'u gargaaru. Kunis haaluma balleessaa uumameen adabbii sirreessaa keessaa kan akka arrabsoo yookiin ciigoo weedduu itti baasuu jecha fokkisaan waamuu fa'i. Fakkeenya namichi hawaasa keessatti duula deemuu sodaatee fi dirqama isarraa eegamu hin baane tokko lubna yookiin dabeessa yookiin dabooraa fi sodaattuu jedhama. Hawaasa waliin jiraatu keessattis ulfina guutuu hin argatu ture. Gochi akkasii waan nama qaanessuuf namoonni akka isaanitti akka hin arrabsamneef of eeggannoon jiraatu. Karaa biraatiin namni akkasii addaan bahee qofaa isaa nyaachaa jiraatu albaadhessa jedhama. Hiikni isaas nama nyaata saamuu fi nyaata irratti nama hin jaalanne jechuudha. Kunis arrabsoo guddaa waan ta'eef of eeggannoon jiraatu. Akkasumas hawaasni nama akkasii waan hin jaalanneef namoonni amala akkasiirraa of eegu. Namni hiriyoota isaa wajjin adamoo fi duula yookiin gara jila gadaa tokkotti hin sochoon immoo oolaa yookiin manee jedhamee waan arrabsamuuf sodaatee hiriyoota isaa wajjin dirqama isaa ni ba'a jechuudha. Kun ammoo ciminaa fi jiruu gamtoominaa cimsa. Arrabsoo namoota hiriyoota waliin hin hirmaanne itti arrabsan keessaa tokko kan armaan gadiiti. Baga oolte yaa oolaa hudduu dibbee waa hiriyaa keellee si jibbee
oolan silaa gadheedhaa yaa gadhee bada gadhee maalitti beekti gadheen boqqolloo waadduu malee qoccolloo jaartii malee jedhu. Nama akka gootatti hawaasa isaa keessatti hin sochoone akka nama guutuu fi jabaa tokkotti osoo hin ta'in akka dhamcoo yookiin yeroo malee dhalate yookaan gatataa tokkotti ilaalama. Haala wal fakkaatuun hawaasa keessatti nama yakka yookiin gocha fedhii hawaasaa ala ta'e raawwate tokko akka seerri eeyyamutti ni adabama. Yakkichi murtii sadarkaa olaanaa kan barbaadu yoo ta'e illee gara caffee olaanaatti dabarfama. Caffeenis adabbiiwwan akka addaan baasuu yookaan social sanction akka hawaasa irraa fagaatan yookiin ostracization gochuun yookaan adabbii du'aa murteessuun seera gadaa hojiirra oolchaa turan. Hawaasa keessatti namoonni akka aadaan hayyamutti jiraatan immoo maqaa ulfinaa fi kabajaa argatu. Kunis yoo jabaa fi jagna ta'e goota, korma, ajjeesaa fi maqaaleen kana fakkaatan ni kennamaaf. Ijoolleen gurraa fi maqaa isaa kaasuun ni faarsu. Jaalalaa fi ulfina qabaniif ibsu. Fakkii gaaris ni ta'a. Fakkeenyaaf goota Oromoo beekamaa bara weerara Xaaliyaanii akka Kabbadaa Buzunash fa'aa akkanatti faarsu. Kabbadaa yaa kabbadaa ma akkana goggootaa biyya badaa. Kabbadaa Buzunashii goorotti ol dachaase hundumashii jedhu. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee dirree shaggar qophii hundee Oromummaa kanarraaf qabanne kanumaan xumurreerra. Warra alangee gadaa fudhachaa jiru miseensa gadaa muudanaatiin geettii teechan nagaan hulluuqaa jechaa nagaa isinitti dhaammannaa aagaa nagaan dhabinaa.